Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyu koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haadha qabu egaan odeeffannoo jajjabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga dhuma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerra keenya egaan ajandaan har'a qabannee isiniif dhiyaanne akkuma beekamu TPLF waraana abdii kutachiisaa akkasumas immoo abdii kutannaa irraa kan ka'e waraana gurguddaa dhoosaa jirti. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu halkan edaa jechuudha. Rookeetii gurguddaa gara Eertiraatti darbattee jirti. Akkuma mootummaan harkatti galfanna jedhu kanatti gara isaan darbatamaniin kan hin beekamne rookeetii jajjabaa magaalaa Asmaraa irratti darbattee haleellaa cimaadhaan magaalatti daaraa gootee jirti. Isa qofaa miti wantoonni waraana irra gahe hedduutu jira. Akkasumas ajandaa biraatiin immootu jaruma keessaa hooggantoonni jara gurguddoon fakkeenyaaf kan akka Keeriyaat fa'a harka kennachaa jiru jedhani guyyaa kaleessaa harka kennateerti isaanis isiniif gabaasee ture. Ajandaalee jajjabaa akkasii hedduutu jira waan ta'eef hanga dhumaatti yoo hordoftan kan adda baafattan ta'a jechuudha. Waraannichi jaraa kan bittinnaa'ee jedhame sadarkaa o'atirra jira yuunumaayyuu amma jechuudha. Egaan kan jalqabaatitti isiniif deebi'a. Waraanni yookaan haleellan eda rookeettiidhaan darbatamee Tigraay irraa gara Maqaleetti kan bu'e gara Asmaraa magaalaa Eritiriyaatti kan bu'e rookeetota sadii gurguddaa turanii rookeettonni kun eessaa dhufee mootummaan kuloo guyyaa 2-3 dura akka guututti Tigraayin harkatti deeffate Maqalee harkatti deeffatetu dubbatamaa jarri eessaa baastee kan jedhamullee hin jira. Jara kenna jarattiin inumaayyuu oo'aa jirti. Inumaayyuu kan duraa caalaa ofii bar dhugumatti mootummaan Maqalee marsee jira. Dhuguma dubbachuudhaaf mootummaan Maqalee marsee jira. Jarattiin iddoo iccitii namni hin beekne wayiitu qabdi. Tasuma bakka namni tokko beekuu hin dandeenye bakka humna guddaa biraa ammas kuufattee jira jechuudha. Waraana mootummaa irratti guyyaa kaleessattiyyuu waraana cimaa banameen lubbuu waraana raayyaa ittisa biyyaa hedduutu galaafatame. Mootummaan hin dubbanne maaliif? Mootummaan dheengadda injifanneerraa harkatti galfannee jirraa. Taphni dhumatee jira jenne nuuyyuu jennee jira dhuguma taphni dhumateera kan isa gubbaa garuu jarattiin ribxeetiniin afuufaa jirta mumaayyuu inumaayyuu gara biraatitti gara jarri hin beeknetti baqattee lafarraa duguugaa jirti jechuudha. Guyyaa kaleessaa erguma taph keessattuuyyuu Keeriyaat namittiin Keeriyaat jedhamtu harka kennatte erga jedhame booda waanuma inumaayyuu TPLF kun hoogganaan badee jira maa itti gaafatamtoonni isaanii inda'aalleen badanii jiranii. Maqalee keessan jiran jedhame garuu jarri inumaayyuu isin garsiifna humna abdii kutachiisan jettee rookeetti gara Asmaraatti darbattee jechuudha. Asmaraa yookaan waahila Dr. Abiy Ahmad Isaayyaas Afeworqi irratti jechuudha. Inumaayyuu amma OF jechuudha. Jarri kan barbaaddu sa'aa kanatti abdii kutatanii jiran waan ta'eef silaa danda'ameef osoo danda'ameef Finfinnee yookaan naannoo Oromiyaa kana keessa daaraa godhuu barbaaddi. Naannoo Amaaraa kana keessa daaraa godhuu barbaaddi. Maaliif? Humni isaanii amma humna abdii kutataati. Badee balleessuu barbaada malee sa'a kanatti waan akka injifatu hin jiru. Maaliif? Akka irra oolamaa jiru waan argeef mootummaan kun humna isaarraa akka godhate waan argee jiruuf badee balleessuu barbaada. Mootummaa kanaa silaa danda'e lafa kanarraa balleessee jiraatuu barbaada. Garuu humnatu yookaan immoo tarsiimoo mootummaan ittiin itti seenetu harka hamaa ta'e. Akka dura yaadan ta'uu dida dubbiin hundi. Sinii gala. TPLF amma abdii kutattee jirti. Abdii kutatte kana keessatti garuu miidhaan isaan qaqqabsiisan miidhaa hamaa balaa hamaadha jechuudha. Sinii galee Keeriyaat amma kan qabamte harka kennatte hin qabamne dubbiin baasuu dide. Achi keessaa bahuuf gara itti baatuun dhabame. Akka uummata kaanii waraanatti makamu ofiisiin nama waraanatti miti dura federaalaa keessa turte dhiyoo kana gadhiifte jechuudha. Ji'a 2 waan hin kennetti. Ji'uma 2 hin kenneef gaangoo mootummaa gadhiifte. Sanumaayyuu mootummaa hin ariine. Fedha isiitiin xalayaa galfattee ani bahuu barbaada mootummaa nama nyaatu kana hojjetu akkatti arguu hin dalaguu jettee aangoo gadhiiftee gara biyya ofiitti galte. Biyya ofii galtee simannaan cimaan godhameefii ture. Simannaa cimaan godhameef san dhugaa itti fakkaatee itti seente jechuudha. Erga itti seentee dhumarrattis daftee jalqabarratti kan gaabbite ishiidha jechuudha. Akka tasaa ta'e mee asumaan waan tokko isinitti himuu barbaada. Kolfa wayii afaan Amaariffaatiin barraa'ee Keeriyaati yaada wayii kaase jedhama. Keeriyaati yaadni isiin kaaste maalinni bakka deemni harkaa kennannu ammaa jetteen Geetaachoo Raddaa fa'aan Geetaachoo Raddaa fi Dabra Mikaa'el achi booda harkaa kennannu jennaan
ati maal rakkattee ati meeshaan sirra hin jiru jedhaniin maal jechuu barbaadanii ta'edha. Bara ofii bara Oromoo san qaama saalaatti irratti haayilaandii fi bishaan hidhanii rarraasuutu turan. Kanaafuu si wanni sitti rarraasan hin jiru nu yoo deemne isa nutti hidhanii nutti rarraasanii ati maaltu si galchee jedhanii. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmaan Oromoo yeroo sanitti maal akka isaan godhan? Ilmaan Oromoo qaama saalaa irratti haayilaandii bishaan haayilaandii ishee tanaa miti gaalaan haayilaandii isa gurguddaa dhudhu san irratti gamada hidhanii gamada san qaama irratti hidhanii gadhiisan. Akkasitti ilmaan keenya kolaasaa turan. Akkasitti hayyoota fi gootota keenya kolaasaa turan. Isa saniif har'aan nutillee akkas nu godhanii ati maaltu si galchee atoomaa ofirraa hin qabdu kan jedhaniin akka qoosatitti waan dubbatamee jira jechuudha. Sootuun qoosaa osoo hin taane dubbimmaan mootu akkasi. Jarri kan harkaan kennaneef amma dararaa fi hamaan akka bara isaanii san waan jiru itti fakkaate. Bara isaanii san bar bofa afaan si kaa'anii namni bofa afaan nama ka'a bofa afaan si kaa'anii bakka hin taane si kaa'anii cabbii keessa maalii keessa manni dukkanaa homaayyuu miti miila keeti bismaara sitti dhaanii kaarabaa sitti qabanii amma wanni akkasii sun hin jiru amma sa'a kana hidhaa keessa manni dukkanaa hin jira dhugaadha sanirraa kan hafe hidhaa noormaala. Kana lamaan warra hayyoonni kenna arganii jiran. Hayyoonni kenna fakkeenyaaf amma Jawaarfaa guyyaa muraasaaf mana hidhaa dukkanaatti hidhamanii turan. Manni hidhaa dukkanaa sun hammeenyi biraan qabu dukkana malee. Kan amma jiran kun immoo firiidamii nyaatanii dhuganii maatiin isaanii hin dubbisa. Dur waan akkasii hin turre. Barattii uummata bineeyyii tana waan akkasii hin jiru. Qillinxoo yookaan maakalaawii seente taanan takka bineensa hojjisiidhan takka dhagaa baradoo argitee taljii gubbara siidhan takka bishaan keessa siidhan. Kaarabaa sitti qaban, qeensa sirraa buqqisan, mataa gizaaza yookaan burcuqqoo qaruuratiin sirraa haadan. Duraan wanti ture hundisaatu haala hamaadha. Harki kee sirraa murama, miilli kee sirraa murama. Amma akkasii miti dubbiin. Garaagarummaa jira kanaa laala. Deeggaruuf miti yoo akkana jennu immoo garaagarummaa isaanii isinitti himuufi. Barri suniif barri kun silaa nama akka Jawaarfaa qabattee barasan. Inumaayyuu dararaa sanuu irraan hin geessitu. Guyyaa adiin ajjeesti. Gudeedda jira ilma dhiira gudeedan bara isaanii. Bara wayyaanee ilma dhiiraa akka dubartiitti gudeedan. Barri kun hin jiru. Garaagarummaa jiru beekaa. Garaagarummaa jiru isinitti himaa jira. Namoonni keenya amma kan dubbatan wayyaanee waggaa 20 mayii tagana hungoone maali jettan. Isin kan beektan waan ganda keessa deemaa jirtu tana. Waan akalaawitti ilmi namaa ta'aa ture warra gadi baheetu dubbate. Warra akka kaffaa lofaa deemaa gaafadha. Warroota akka tasaa lubbuun hafanii jedhan deemaa gaafadha. Warroonni akkana dhiigan madaa'eessa jiran bara wayyaanee hidhamanii. Silaa har'a Jawaarfaa bakka dhiigan madaasan jiran yoo wayyaanee taate aangoo kana. Har'a garuu Jawaarfaa manuma hidhan jiranii cubbuudhaan hidhaman garuu mirgi namooma isaanii irraa mulqabne achi keessatti. Maaliif jarris dubbataa jira waan ta'eef achi keessa ta'anii hunda'uun yaada biyyattii kennaa jiran. Obbo Jawaar yaada biyyaa barreessaa ture guyyaa eeggadda afaan Oromootittuu hiikamee ture. So wayyaaneen ta'a akkanaati kanaaf hammeenyi akkasiitiin ammas biyya balleessitee baduu barbaaddi. Ammaaf garuu taphni isii dhumatee jira. Hanguma lubbuun keessaa baatuuf qofa tattaafataa jirti malee lafa dhooftee jirti. Guyyaa kaleessa asmaraa dha'uun isii waan haaraa miti. Kuni akka kanatti jira haalli biyyattiin keessa jirtu isa kana fakkaataa egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'a qabannee isiniif dhiyaanne isa kana fakkaata. Reedii Adam Tube namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan subscribe gochuun maatii kootaa odeeffannoo biraatiin walitti deebinaa hangasiif nagaan naa tura fayyaa ta'a.